السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هنك بجم توضاف جالسمتوني فردوتوني برسار ما الحمد لله إنك كوت نجاني كي كان جال الله هنك بجالا بك جرت مرة ناجو إجا دعوتهم كي يا برم سرّا خنا كيستي وانا نسم برسيسو حال انترو يوتيوب بيدا حجة تجو عند سنة نسم برسيسو انترو إيروس نجيو جودا مستوى يرو فكان يف فيديو دل الدنيا جودا فيديو كيسنترو أنستني كان انترو يمكن إنجما كيسن مكا كيسن إبسوي جودا هنيكالي بفجايبة تين بفبروفيشنال تين حال حجة تجو عند سنة نسم برسيسو Egaa daawwattoota keenya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagdinaadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilikii itti godhadhaa booda ol ka jettu irratti gochuun dagdinaadha. Akkasuma barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaaf viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee viidiyoo keenya laayik sheer waliif gochuun dagdinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti nafaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa aappiin intiroo yookiin beeksisa mustawaqaa YouTube chaanaala keessaniif itti hojjetachuu dandeessan appilikeeshinii asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun pilaastoorii keessatti maallaqaan kan bitamu jechuudha ni galee. Pilaastoorii keessa yeroo daawunloodii godhatan maallaqa kan sin gaafatu. Garuu amma kiyya kun bitamaadha jechuudha, maallaqaan bitamaadha. Amma bitamaa isaatan chaanaala teelegiraama kiyyaa keessatti isiniif lakkisa jechuudha. Achi keessaa kan daawunloodii firii godhatan jechuudha isin galee. Intiroo gara 500 oli qaba jechuudha. Intiroo kan isinitti tolee keessaa filattanii kan yuutuubii keessaniif ta'u kan isinitti bareedu tokko jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma keessa isaa seenetan intiroo tokko hojjedhee isinitti agarsiisa. Isinilleen haalumaan amma isinitti agarsiisu kanaanii kan isinitti tole san hojjetatanii jechuudha. Irratti kilikni gootanii yeroo haala kana irratti kilik gootan haala kanaan isinii fida. Haala kanaan intiroo baay'ee isinii fida jechuudha. Intiroo gara 500 olii firiidha jechuudha. Qulqulluu firii waan tokko kwaalitiin isalleen 1,080 jechuudha isinii galee. Intiroo baay'eetu jira. Antiroollee yoo barbaadanillee kana keessa kan isinitti tole kan isin gammachiise jechuudha. Gosa baay'eedha kan jiru. Fakkeenyaaf amma kan marratti hojjedhee isinitti agarsiisuti. Viidiyoo isinitti hin dheeressu jechuudha isin galee. Isin kan isinitti tole keessaa filattaniiti kan jaalatan tokko hojjetatan jechuudha. Amma kan marratti dhahee isinitti agarsiisuti. Irratti kilikii gootanii. Egaa achi booda haala kanaan edit kan jettu irratti kilikni gootanii ammallee halluu kilik gootanii eeyyama kan ta'aniifi ammallee haala kanaan daawunloodii isinii ta'a ni obsitu. Egaa kana amma akkuma agartan daawunloodii ta'ee jira jechuudha. Wanta gochuu qabdan jechuudha asitti as gaditti jechuudha. Image kan jedhu kilik gootaniiti asirratti change kan jedhu irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan galarii keessan keessaa piroofaayilii yuutuubii keessanii san jechuudha isin galee yookiin loogoo yuutuubii keessanii san baafattu jechuudha. Fakkeenyaaf galarii kanarratti kilikni gootanii achi booda ammallee halluu kilik gootu. Egaa achi booda loogoo yookiin piroofaayilii keessan irratti kilikni gootanii piroofaayilii yuutuubii keessanii jechuudha. Achi booda haala kanaan isin gaafata. Ra'aatii asirrii kanarratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan asirratti asirratti isiniif baay'ee jiru isin galee. Amma suuraa jirtanii wanti gochuu qabdan amma maqaadha jechuudha. Maqaa YouTube chaanaala keessanii irra jijjiirtan jechuudha. Amma irratti kilik goonee ilaallu. Haala kanaan amma bakka your channel name jedhu kanarratti maqaa YouTube chaanaala keessanii galchitan jechuudha. Amma kiyyaa gashu. Maqaa gashuudhaaf as gaditti jechuudha text kan jedhu kanarratti kilik gootanii. Achi booda your channel name kan jedhu kana delete gootu jechuudha ni haxxanii. Achi booda keessan barreessan jechuudha isin galee haala kanaan. Haala kanaan. Haala amma argaa jirtan kanaan jechuudha isin galee. Amma irratti kilik goone. Shuufu kun haala kanaan. Egaa achi booda haala kanoo haaluma amma argaa jirtan kanaan yeroo isiniif bareedee raawwate jechuudha. Asirratti seef fayyadamtan irratti kilik gootanii. Achi booda qulqullina 1,080 irratti ni filatanii.
achuba wale safe sinita chulo interon kasi chus nigale ega kana ko marga irtan kana safe tay jira chulo nigale ega daawwattoota kiyya haala kanaan appilikeeshinii kana chaanaala telegraama kiyyarraa daawuloodii godhattanii intro free baay'ee keessa argattu jechuudha. Kan isinitti tole YouTube chaanaala keessanii hojjetachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya barumsa keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo ta'an subscribe gootanii maatii keenya ta'uu dandeessinaadha. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biroota nagaa wal deebinutti waan hordofsaniif galatooma.